بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه، برنوتك إن قبي برنو الرتي أكا ولي قلاتي يادا ولي قلا قاعدة نورانية الرتي أكا نما قرآن سينفتل ورابو برباديتي تولى إن شاء الله. jalqaba qubee baranne namni hundu qubeen kun maal jedhama, yoo wahitti hidhamu akkam jira, yoo adda barraa'u akkam jira, jidduu yoo jiru akkam jira, waa hunda barannee jirra. Eega kana barannee qubeen kun akkamitti dubbata, dubbachiiftuun isaa meeqa? Dubbachiiftuu sadan jennee baranne. Dubbachiiftuu sadan, dubbachiiftuu fathaa, kasraa, dammaa, kanneen sadan baranne jecha. Dubbachiiftuu kanneen sadan baranne: fathaa, kasraa, dammaa. Dubbachiiftuun kunniin yoo qubee irra galan fathaa yoo ta'e a jechisiisa, kasraa yoo ta'e i jechisiisa, dammaa yoo ta'e u jechisiisa. Bifuma kanaan namni hunduu baratee jira. Garuu sagaleen isaa baay'ee gabaabaadha. Haaluma kanaan darsiin kana aansin shanaffaan sagalee gabaabaa kana irra butanaa itti dabalamee ka qara'amu ta'a. Inni ma jedhu sun man ta'ee, inni mi jedhu sun min ta'ee, inni mu jedhu sun mun ta'ee akkasi dubbatama. Kuni tanwiina jedhama. Tanwiinni kun irra buta naa itti dabaluudha. Nuuni sukuunaa itti dabaluu jecha fathaa, kasraa, dammatti. Wayita sukuuna bira geenye waa'ee sukuuna waan barattaniif sukuunaan nuunima sukuunaa fathaa, kasraa, dammatti dabaluu jechaadha tanwiina jechuun. Kuni fathaa, kasraa, dammaan dubbachiiftuu afaan arabaa sadani. Eega kana barannee darsii afuraffaa kanarratti eega barannee kunniin gaggabaabaadha jenne. Acuqi, ixaqu, uxiqa, haxuqi, baay'ee gaggabaabaa. Acu, ixa, jayu, baay'ee gabaabaa. Jida, judi, gaggabaabaa jecha. Ka kanarra dheeraa ammoo isa kana. Kun ammoo gabaabama achitti qaraane santu kama isa santu dheerina dabalata. Dheerina maddii jecha, maddii dabalata. Maddii jechuun dheerachuudha. Dheerina dabalata. Bakka jennu san reefu achitti osoo kunniin diimaan kunniin osoo bira jiraachuu baate basuqii jenna jecha achitti darsii afuraffaatti. Asitti ammoo maal goonaree dheeressinee waan kun bira jiruuf, diimaan kun waan bira jiruuf harfi maddii sadan alifii, waawii, yaan waan jiruuf baasuqii jenna. Dheeressuu jecha. Darsii kanatti ka barannu isuma darsii afuraffaa san dheeressuu jecha. Xaafuuyii dheeressuu. Dheeressuun sunillee xaa jennee dheeressaan oolu. Maddiin gosa lama jira jenne. Xabiicii fi zaayida jenna. Maddiin xabiicii xiqqoo harkisu. Kun maddii xabiiciiti. Xiqqoo harkisan. Xaafuuyii jedhan. Maddiin zaayidni ammoo baay'ee harkisan san jecha. Kanaaf harfi maddii sadan alifii, waawii, yaadha jecha. Alif seerri isaa alif harfi maddii ta'uudhaaf tokko inni sukuuna tahuu, lammaffaa fathaan isa dura taruudha. Waaw harfi maddii ta'uudhaaf
Tokko waaw sukuuna ta'uudha. Lammaffaa dammaan isa dursuudha. Yaan harfii maddii ta'uudhaaf tokko inni sukuuna ta'uu, lammaffaa ammoo kasraan isa dura dursu. Seera kanneen yoo guuttate dheeressituu taati jecha. Qubeen kunniin sadan qubee dheeressituuti. Haaluma kanaan darsiin torbaffaan alif sagiiraa, yaa sagiiraa, waaw sagiiraa ka jennuun kun akkuma darsii 8ffaa san dalagaan isaanii dheeressuudha. Kanaaf garaagarummaan qaban jecha dheeressuma qofa. Kanaaf kunniin akkuma darsii 4ffaa tahee dheerinna dabalata jecha. Bakka qubeen kunniin jiru hin dheeressitaa jecha. Tole. Darsii kana ammoo isuma kana kan liinii kana ammoo sukuuna bira isin geessa. Isa liinii kana sukuuna bira isin geessa. Isa kana akka sukuunaatitti naa qabattan. Liinii kana akka sukuunaatitti maddiin adda jecha. Kanaan adda. Isa maddii isaa awwala baranne kan darsii jalqabarra jiru kan diimaa kanniiniin adda jecha. Kanniiniin adda. Inni garana jiru kan liinii kun. Tole. Haaluma kanaan barnoota keenya harfii harakaa qabdu. Sukuuna irra geennee jirra amma. Harfiin harakaa qabdu ba jedha fakkeenyaaf baa yoo ta'e, kasraa yoo ta'e bi, dammaa yoo ta'e bu. Harfiin akkasuma di gabaabaa jecha du. Dheeressuu ammoo barattanii jirta. Yoo alifaa fi waaw yaa dabalate hin dheerata jecha seera isaatiin. Fakkeenyaaf kabbaa kuni yoo alifa biratti dabalate fathaa waan ta'eef alifa yoo qabaate baata. Ka kasraa kun yoo yaa biraa qabaate biita. Yoo yaa qabaate yaa sukuuna. Ka dammaa kun ammoo yoo waawii sukuuna qabaate buuta. Yookaan ammoo akkanatti waan jiruun gaggabaabaa ta'a jecha. Kuni gaggabaaba. Babibu, dadidu, matinu. Haaluma kanaan hundi isaatu lafati. Hunduu gabaabaa. Waan adda jedhamuu hin dandeenyeef sadiin isiniin jedha. Akkasumatti gabaabaa jechuu isin agarsiisu. Osoo alifa biraa qabaate yookaan waawii hin qabaate yookaan yaa qabaate alifni maal bira gala? Fathaa bira gala. Dheeressituu ta'uuf fathaa bira galuu qaba. Waawoo maal bira galuu qaba? Dheeressituu ta'uuf dammaa bira galuu qaba. Yaan hoo maal biratti yoo galte dheeressituu taate kasraa biratti seera kana guuttatuu qaba jecha. Kanaaf kuni hundi isaatu irraa gad akkanatti hunda isaatu bifuma kanaan qara'ama jecha. Lafati. Kun ammoo maal jedhaa? Maal jedhaa? Suwayuu jedha. Kun hoo maal jedhaa? Kisharuu jedha. Kun maal jedha lamaan isaa? Jaxu jedha. Lama lamaanillee dubbisuu. Sadiin qofaa miti. Lama lamaanillee hunda isaatu akkuma sadiin dubbistan lama lamaanillee dubbisuu qabdan jecha. Maaliif gizee lamaa namatti giraa galu jira? Babii, buda, diduu, matii. Akkasin lama lamaanillee gadi geessita. Harfii harakaa qabu kun amma wanni asitti jenne kun ka jalqabarra jiru kunidha. Kunniin hin jijjiiramu amma garana gizee deemnu waan biraatti dabaluu hin jijjiiramu. Isa hin jijjiirtu. Fakkeenyaaf babibuu jedha kunillee babibuu jedha. Biratti amma kuni ba gabaabduu yoo ta'e baa biratti raa sukuunaa itti daballee jira. Maal ta'are? Bar ta'a jecha. Bar. Baan hin jijjibbaa. Baa jedhaatuma jirra laakuma awwala. Bar raa qofa itti dabale.
bir 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 hin qal'ata dhiifama bir ta'a jecha bir bor bor ta'e jecha akkuma isaan hin jijjiiramu inni kunniin hin jijjiiramu daz diz duz akkasumas mawt tij nush haaluma kanaan itti fufa jecha kun amma maa'ee sukuuna yoo sukuunni itti dabalame amma kareef liin isiniin jedhu sunillee haaluma kanaan irra buta itti dabalame reefu tanwiina gizee tanwiina isinii himu irra buta naa yoo ta'e jecha irra buta naa yoo dabalate lama ta'ee faa barraa kasraan kin jechuu fi kaaf kana kasratee inni gochuun tokkoma jecha kasraa lama gochuu fi kana kin jechuun tokko irra buta naa jecha tanwiina jechuun gaafa kareef achitti isinii mul'ise kuna keessatti isinii hima jedhee kin shat rum jagh xif hunda isaa bifuma kanaan sukuuna gadi geessitan jecha amma sukuuna kun amma isa sukuuna ta'e kanatti lammaffaa irratti isa sukuuna ta'e kanatti harfii biraa itti dabale fakkeenyaaf kanaan da jennee jirraa kanaan ammoo jalqabaatiin da jennee gabaabaa da goonee ka lammaffaarra jiru kanaan zaa itti dabalee zaa sukuunaan daz jenne da ka jennetti itti dabale daz jenne daz ka jenne kanatti ammallee zu biraa itti dabale zu daz zu daz zu daz zu diz kama diz jenne kana zu duz tuz zu ta'e jecha wal bira yoo jenne hoo wal bira yoo jenne dazzu dizzu duzzu amma kamtu jijjiiramaadha ka awwalaa kana jijjiiramaa dadiduu ka jenne kana jecha dadiduu isuma bakka ka jalqabaa daa waan ta'eef dazzu ka lammaffaa kasraa waan ta'eef dizzu ka sadaffaa dammaa waan ta'eef duzzu kun hundi isaatu waan wal fakkaateef jecha kun zuuzuu waan ta'eef kanaaf daz zu diz zu duz zu dazzu dizzu duzzu bifuma kanaan sukuuna kana haaluma kanaan gaggeessitan jecha haaluma kanaan sarara kana haaluma kanaan gaxxumurtan barra birri burru jettan jecha haaluma kanaan hunda isaa mawxo tiju amma qubeen sukuunaatii fi qubeen aakhirarra jiru kun wal fakkaataadha zaazaa raaraa hundulaan xaaxaa jaajaa jiimjiim shiin yaadha kaaf muluun wal fakkaataa harfii wal fakkaataa kanaaf ammoo harfii lama gizee takka barreessurra jedhanii yoo sukuunaa fi harakaa qabu wal faana dhufe
harfii lama barreessuurra jedhaniiti maal godharree jijjiiran foormulaa isaa. Isa barra jenne asitti barra ka jenne kana raa takka keessaa gatanii as keessa galchanii raa sukuunaa as keessa galchaniiti barra jedhaniin jecha. Shaddaa kanaan shaddaa qabaachuu fi raan lama ta'uun tokko jecha. Birra kama asit jenne kanaan burra isuma kanaan wal qixxataa jedhee isin kaa'ee jira. Shaddaa jechuun maa inni ree? Harfii sukuunaatitti duubaan harfii isa fakkaatu dabaluu jecha. Harfii sukuunaatitti harfii isa fakkaatu dabaluu jecha. Daz zu kasraalee diz zu duz zu harfii isa fakkaatu yoo dabalan harfii shaddaa harfii san shaddaa godhuudhaan wal qixa jecha. Kanaaf shaddaa jechuun harfii sukuuna jirutti harfii harakaa qabu kama isa fakkaatu itti dabalu. Gaafa san maal ta'aree harfiin kun harfii lamaa wal keessa seeni ta'a. Laalama asitti raan lama barra kan jennu kun. Asitti illee raan amma shaddaa taate tun lama jecha. Haaluma kanaan waan isin dhibe isinii qajeelchaa. Kanniin akkanatti wal bira qabdanii as keessaa wanni isinii hafe tanwiinaa fi dheeressituu qofa amma barreeffama isinii qopheesse kanarratti as bira dheeressituun osoo jiraate akkam akka ta'u as biratti bakka aliifni itti galu bakka waawu itti galu bakka yaan itti galu hin beektan. Kanaaf yoo jarri kunniin itti galan harfiin sadan yoo itti galan dheeressituu ta'an. Achiin gara kaan seera isaanii guutan jecha. Achiin gara kaan sukuuna ta'an. Yoo harfiin biraa itti gale kanatti yoo harfiin biraa gale sukuuna ta'a. Akka amma asii arginu kana jecha sukuuna. Sukuuna. Isa kana jecha isa lammaffarraa kana. Yoo harfii biraa ta'e yoo harfii maddii saniin ta'ini harfii biraa ta'e yookaan harfii masanuu ta'ee seera isaa yoo hin guuttatin fathaa biratti yoo waawu gale bahu taa'ate jecha. Akkuma sukuunaa ta'a. Seera isaa guuttatee yoo itti gale dheeressituu ta'a. Yoo seera isaan guuttatin harfiin sadan sunillee seeruma sukuunaa kanaan deemne jecha. Kanaaf kanneen lamaan wayita hubattan maddii fi sukuuna yoo addaan hubattan. Maddiin dheeressu harfi baaka jenne kanan jijjiiru baa jedheetuma baagasuma jettanii garuu dheeressuma itti dabaltan yoo maddii ta'e alifa osoo bira dabale baata. Yaan osoo kasraa bira dabalamte bika jennu tana biita. Waawu yoo dammaa bira dabalame ammoo buka jennu kana buuta. Harfi maddii sadan kunneen homaa ittiin dabalan dheerinna malee. Harfi maddii kun kana malee ka jiran harfi maddiitu seera yoo hin guuttatin jecha. Waawu amma yoo dammaa biratti hin dhufin illee seeruma sukuunaa kanaan deema. Kanaaf harfi maddii ittiin ala yoo itti dabalame akka asitti ta'u kana ta'a jecha. Bahu osoo waawu hin ta'e yoo bakka raasan bahu maaliif seera guutan dheeressuu hin danda'u achitti. Haaluma kanaan kana sukuunaa fi harakaa wal bira qabdanii ilaaltan. Fathamatti irra buta dabaluu, kasramatti irra buta dabaluu, dammamatti irra buta dabaluu jecha. Sukuuna jechaan irra buta sagalee dubbifamaa dubbachiiftuu hin qabne biratti dabaluu jecha. Akka afaan Oromootitti. Sagalee xiqqoo wayii butaa wayii itti dabaluu jecha harfi sukuunaa qubee harakaa qabutti yoo dabalu.
Shaddaa jechuun ammoo qubee irra buta qabutti qubee isa fakkaatu dabaluu jecha. Qubee irra buta qubee sukuuna qabutti qubee sukuuna qabu san ka fakkaatu itti dabaluu jecha. Qubee biraa. Yoo itti dabaltu wal keessa waan seenuuf akkana barraa'ee shaddaa ta'a jecha. Shaddaa jechuun akkasi akka qubee lamaati. Kanaaf haala kanaan qabadhaa. Baarakallahu fiikum. Inshaallah. Yeroo itti aanu waan isin dhibe isinii ibsa.